Ashama harka fuune jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya har'a qophii waa'ee jaalalaa qabadhee isiniif dhufeera. Jaalalli jechuun maali? Akkasumas namni jaalalaaf jecha aarsaa akkamii akka kafalu wajjumaan ilaalla. Seenaa takkatu ture. Seenaa takka kan isinitti himu hamma dhuma viidiyoo kanaatti daawwadhaa isiniin jedha. Jaarsaa fi jaartiitu ture. Akkasumas jaarsaa fi jaartiin tun akkaan wal jaalatanii akkaan kabajaa walii qabanii akkasumas jarri lamaanuu akkaan bareedan. Osoma akkana ta'anii osoma akkana jireenya isaanii jiraatanii gaaf tokko jaartii takka dhukkube jaartii isaa tana dhukkube warra wal jaalatan kana lamaan keessa dhibee gogaa dhukkube kun immoo hin fokkisa akka badaa fokkisa ni fokkatte fokkannaan jaartiin tun uf jala laaluu eegalte abbaa warraa kiyya kana wayii na dhiisaa waan jedhufaa maaliif bareedumni isiin duraan qabdu san dhibee sababa dhibee kanaatiin irraa deeme waan ta'eef uf jala laaluu eegalte akka badaa dhiphachuu eegalte achuma abbaa warraa ishee kun yookaan kan jaalate kun dhiphinna isii kana argee waa tokko murteeffate ka'ee biyyaa bayuun qabaa jedhee yookiin imala tokko deemuu qabaa jedhee murteeffate gaafa kana ol ka'ee deeme yeroo deemee imala sanirraa deebi'uu makiinaan garagalteen ijji lamaan isaa badde gaafa kana ni gale ijji lamaan isaa ni badde akkasumas ni galee jaartii haadha warra ishaa tana ta'an dhibee gogaa dhukkubsattee fokkatte tanaan wajjumaan jiraachuu eegalan akkasumas osoo wal kunuunsanii inni gaafa kana amma ijaan qabu ija karaan deema jedhee yeroon deebuu konkolaataan garagaleen ijji isaa lamaan badde gaafa kana akkasumatti osoo wajji jiraatu guyyaan isii gahee duute namittiin because ifam namittitu du'e haga wajji jiraatanii jaalalumaan gaafa kana ammoo inni ijaan qabu jechuudha osuma wajji jiraatanii inni isiin guyyaan isii geennaan ni duute gaafa kana namichi kun maal jedhe biyyaan bahuu qaba biyya tana jiraachuu hin danda'u jaalalleetti tana yookiin jaartitti tana dhabee biyya kana keessa jiraachuu hin danda'u biyyaa bahuu qaba jedhee murteeffate erga sanii namoonni naannoo isaanii jiran ollaa fi akkasumas namoonni isa beekan ajaa'iba itti ta'e jechi namichaa kun namichi kun ijaan qabu garam deemuu danda'a biyya kamitti baqachuu danda'a akkamitti deemuu danda'a kan jedhamu gaafii itti ta'e namicha kana itti siqanii gaafatan dhaggeeffadhaa kaawwalarraa seenaa jaalalaati jaalalaaf jecha namni aarsaa akkam akka kafalu isinitti himaa jira irraa barattan jedhee abdii qaba ati abboo booda namichi kun isin haati warra ishaa kun duunaan biyyaa bahaa jedhee murteeffate inni garuu ijaan ni argu ollaan isaa namichaan kun sila akkamitti biyyaa bahuu danda'a ija lamaan hin argu akkamitti biyyaa bahuu danda'a kan jedhu gaafii namoota baay'ee ta'e sana booda namni tokko itti dhaqee abboo jaartittee guyyaa gahee du'e nama du'e deebisuu hin danda'anii dhugaadha ati isii dhabee hin jiraachuu hin danda'u biyya tanaa bayaa jettee akkamitti biyyaa baataa ija lamaan hin qabdu jedhanii gaafii dhiyeessaniif namichi ija lamaan hin qabne kun maal jedhe ani ija lamaaniinuu ni argaa jaartii tiyya dhibeen akkana dhibeen wala isinii hime kana dhibeen gogaa isii fokkisu kan bareeduma isii irraa jijjiiree isii waan biraatti fakkeessu isii qabnaa jennaan jaartiin tiyya akka badaa dhiphannaan yookaan jaalalleen tiyyatun akka badaa dhiphannaan akka badaa yaaddoo keessa gallaan akka isii yaaddoo kanarraa ijaan ni argu gaafa inni ijaan hin argine hin bareeddiif fokkatti isiin beekare garuu inni ijaan ni arga an ijaan hin argu jedhe malee ijaan ni arga ijji tiyya naxaadha haa jedhe jechuudha laalme namni jaalalaaf jedhee qaroo isaallee dhabuun ni jirti jechuudha namichi kun amma ija isaa lamaanuu ni qaba imala deeme yeroo deebu ija lamaan hin qabu jedhe akka haati mana ishaa yookaan haati warra ishaatun hin dhiphanneef akka yaada garagaraa keessa hin galleef ija lamaan hin qabu jedhee erga ishiin duutee booda namoonni inni biyyaa baha jedhee isiif dhabee jiraachuu hin danda'u biyyaa baha jedhee inni dadhabsiifnaan namoonni gaafatan ija lamaanuu hin qabdu akkamitti biyyaa bahuu dandeessa akkamitti deemuu dandeessa jedhanii gaafii kana dhiyeessinaaniif maal jedhee deebise an ija lamaaniinuu ni argaa jaartiin tiyya gogaa ishii fokkisu dhibee gogaa namaa fokkisu dhibee fuula namaa fuula amma bareedu kan shifiniinaan irra hin jirre kana irraa jijjiiree caccabaa wayii fakkeessu akkasii dhibamti fakkeenyuma kanaati jechuudha dhibamnaaniin akka isiin hin dhiphanne akka isiin hin ciqqabneef akkana jedhe malee
ija lamaanuu argaa jedha jechuudha laal. Jaalalli jechuun bu'uura jireenyaati. Jaalalli yoo hin jiraanne jiruun namaa baay'ee jabaata. Jaalalli jechuun qabeenya irratti hin hundootu. Namoonni mana fooqii mana viillaa waan garagaraa kan fedhan uffatanii kan fedhan irra ciisanii firaashii waan garagaraa jiraatan irra jiraatan kan waa fedhan nyaatanii waan dhugan kan garuu mana isaanii keessatti galgala ganama maaxarii galgala ganama walitti boohan sababa maaliif sababa jidduu isaanii jaalalli hin jirreef. Ammoo kan miskiina kan waan har'a nyaadhu argadha jedha harka waaqaa jiru jaalalaan jiraachuu matakkatti argatan addaan qixxetti addaan kutanii kan jiraatan santu caalaa jechuudha. Qananii caaltu kan keessa jiru mana fooqii keessa galtee mana viillaa waan garagaraa firaashii waan fete uffattee waan fete nyaattee jiraachuu miti. Dhabdees rakkattes jaalalaa jiraachuu. Shoof galgala ganama wal lolu galgala ganama walitti iyyuu galgala ganama wal abaaru kun immoo kan mana citaa keessa galu kan rakkataa ta'e dikkoo argatan guddoo argatan wajji sooratanii jaalalaan. Kanaafuu jaalalli bu'uura jireenyaati. Isinoo waan jaalalaa kanarratti maal jettu? Qooda akkamii qabdu? Gara viidiyoo kanaatti dhageeffadhaa. Viidiyoo kanaan booda walitti deebinaa. Nagaatti naaf tura. Galatooma ulfaadhaa. Abbaa warraa fi haadha warraa takkutu ture jette. Ishiin baay'ee bareeddudha. Innis akkasuma. Gaaf tokko dhibee gogaa ishee qabatee bareedinni ishee hir'ataatii dhufe. Dhiphachuu eegalte. Akka ati jettettis jechuu baatu. Sanaan booddee abbaan warraa ishee kun yeroo tokko imalaaf fagaatee deemee hoggaa deebi'u balaa konkolaataatiin ijji isaa badeetoo deebi'e. Kanas ta'u isheen kunuunsaa jaalalaan waliin jiraachuu eegalan. Osoo waliin jiraatanuu isheen dhibamtee addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo kana inni baay'ee itti dhagahamee biyya kana gadhiisee baduun qaba ishee malee jiraachuu hin danda'u jedhe. Namoonni ollaa kanaaf cinqaman. Innoo ijaan hin argu eessatti bada laataa jedhan. Achumaan waa tokko deebiseef inni. Lakki ani niin argaa. Kanan akka nama hin argineetti kanan jiraachaa ture haadha warraa kiyya dhiphachuu ishee argee akka isheetti hin dhagaamne jedhee ture. Jaalala keessa maaltu jira jettee? Jaalala keessa waan akkasii qaroo ofii dhabuunis jaalalaaf jedhanii osoo qabanuu dhabuunis ni jira waan jedhu kan kaasti.